Please amantiitti amantanii sin qabe namni haadha keessan jaarattan adaraa garaa haadha akkasuma buleettee kan of biraas qabdan ganaa fuuldurattis ilmoo durbaaf godhachuu kan deemtan adaraa rabbii na biraan darbina dhaabbadhaa sagalee daqiiqaa lamitee kana qofaa na dhaggeeffadhaa akkasuma koppiliinkii sheerii naa godhaatii dhimma ilaallatu biraan nagaa keessumaa mubee biraan nagaa adaraa keessanii obboleetti keessantu du'aa jira nama sinirraan barbaadu koomentii naan godhinaa koppiliinkii sheerii bicha naa godha akka nama baay'ee bira naa ga'utti. Mucaan kun akkuma sirratti argitan maqaan ishee Caaltuu Dayyanee jedhamti. Biyyi ishee Shawaa Lixaadha. Dhalattuu Midaaqanyiiti jechuudha. Kan isheen keessa deemtee jirtu biyya Suudi Arabiyaa keessa jirti. Edda deemtee ji'a 3 reeffixi jechuudha. Ji'a sadan kana gidduutti dararama hedduu dabarsaa turte. Ji'a 3 kana fixxee damuusa ishii gaafa gaafattu maatiin sun itti lolanii jechuudha. Gaafattee lolanii gaafa dadhabanii gara beerootti daawwalatte warri beeroo fidaa koottaa jedhanii warra maatii sanaatti gaafa daawwalan warri maatii suni fuudhanii gara beerootti deebisanii beeroo geessanii warri beeroo achitti shaanxaa ishee harkaa fuudhaniitu birrii ishii kennaaf iyyuu yoo isin kennitaniif irratti ilaalla yoo ta'uu baate immoo hin deebisna jedhaniitu achitti deebisanii jechuudha mana sanatti deebisanii gaafa mana sanatti deebisan muca'uu kuna isa duraa caalaatti itti dabalame jechuudha birrii ishii sin dhoowwatanii birrii samma waggaa lamaatti tola hejjettanaan jedhanii itti muca'uun baay'ee dararama keessa jirti harka ishii duubatti dhanii billaadhaan waraanatuma warra beeroodhaan nagaadha gammachuu keessan jira jedhiiti dubbadhu jedhuun jechuudha muca'oodhaan harka ishii duubatti dhanii billaadhaan waraanatuma warra beeroodhaan nagaadha naa ta'eera gammachuu keessan jira birriis naa kennaniiru jedhiiti akka kanatti dubbadhu ta'uu baannaan si ajjeefna jedhaniitu akka kanatti doorsisaa jiru please. Silkii warra beeroo sanaallee fuunaan naa hejjechuu dide jechuudha hin hejjetu adaraa keessan warri Suudi Arabiyaa keessaa hejjettan muca'oo kana akkamitti akka deebistan siniyyuu beektu waan ta'eef piliis biraan naagaa adaraa keessanii otoo lubbuun muca'oo kanaa hin bahin adaraa keessan namoonni isiniif danda'amu akka achi keessaa nuu baastan nuu baasuu dandeessu waan ta'eef piliis otoo lubbuun mucaa kanaan bahin muca'oo kana hidhaniittumaa jiru jechuudha baay'ee dararamaa jirti otoo tumaniyyuu lubbuun ishee harkaatti ba'uu danda'a akkasuma billaadhaan waraanaa jiru waan ta'eef otoo lubbuun ishee jiru adaraa keessan oromoo muca'uun kun isinitti yatteetti sin malee somaan qabdu koppiliinkii sheerii naa godhaati dhimma ilaallatu biraan naagaa warra beerootti dubbachuuf mucaan akkatti dubbattuun qabdu dabaddabaa naa ta'eera jedhiitti itti dubbadhu jedhanii giddiidhaan dabaddabaa haaduudhaan waraanaa dubbachiisu waan ta'eef warra beerootti akkatti dubbattuun qabdu lakkoofsi isaan naa kennan immoo dogoggoradha ta'e naa hejjechuu dide adaraa keessan piliis biraan naagaa adaraa keessan otoo lubbuun mucaa kanaan bahin otoo lubbuun mucaa kanaan bahin haa qaqqabannu oromoo koo qaqqabachuu dandeenya waan ta'eef obboleettii qabda obboleettii wajjin jirta daraaki miidhamni obboleettii keessatti haa dhaga'amu koppiliinkii sheerii naa godhi. Hai carraa ijoollee keenya dhugaa rabbii hedduu takka nama gaddisiisa madaamin ishee si ajjeesaa waggaa 2 tola hojjettaa yookiis ejjiibnaa waggaa 2 tola hojjettaa qazaliitii hojjedhanii damoosa ishee malee hojjisiisaa miicoo tana biiroottis deebisanii akkuma obboleettiin keenya jettu biiroottis deebisanii biiroonis si kennan jedhanii yoo mucayyoon biirootti dubbachuu hedduu tumaatii halagaa irra hin jira jedhanii nama baay'ee nama gaddisiisu ijoolleen keenya hedduu dararamaa jiru biyya Saawud Arabiyaa keessatti jechuudha waaqayyoon obboleettii koo harka diinaa keessaa si haa baasu ashamaa akkam jirtu hordoftoota koo nagaa keessanii ari nagaa kooti galata waaqayyoo isinillee baga nagaa taatan baga jiraata isin jecha egaa hordoftoota kiyya kan warroonni chaanaala kee afaaraa taatan sabiskiraayib gochuudhaan maamila keenya taa'e warra ta'aa jirtanis galatooma ulfaadhaa egaa akkuma beekamu ijoolleen keenya ammallee dararaan irruma jira hin dhaabanne ammallee dararaan jechuudha mucayyoon kun erga dhuftee waggaa ji'a 3 kana keessatti dararaa hedduu agarte jechuudha waan namni waggaa 3 keessatti argine argaa jirti jetti obboleettiin keenya kun inna obboleettii keenya kana akkuma beektanii sheerii godhaati nam bakka dhimmi ilaallatu biraan ga'a adaraa keessa wal biraan darbinaa viidiyoo akkanaa irratti hojjedhaayyuu viidiyoo akkanaati kan hojjetanii yoo irratti maaliif obboleettii keenya lubbuu ishee baraaraa obboleettii keenya akkuma anaati akkuma siitiin nan dalagadha jettee baatee malee waan akkanaati biyya ormaa keessatti naquu nama ittiin baane dhugaa hedduu ijoolleen keenya hedduu dararamaa jiru biyya ormaa keessatti jechuudha waaqayyoo fi abbicha hojjechaa jiru san qofatu nama arga malee namni tokko nama arguu hin danda'u biyya ormaa kana keessatti kanaaf obboleewwan koo adaraa keessan wal cinaa ejjedhaatii viidiyoota akkanaa kana hojjedhaa irratti bakka agarteetti sheerii godhaa dhimmi waan kana ilaallatu dafee akka mucayyoo kana lubbuu ishee baraaru jechuudha waaqayyoon harka diinaa keessaa ishee baasu hin nyaannaan nama nyaatti jireenya addunyaa gabaabduudhaaf akkasitti dararamna ijoolleen keenya jechuudha
waan biyya arabaa kunis nu goone hin jiru gaafuma biyya ormaa keessaa waaqayyo nagaa nu galchi dubbanna malee wanti biyya ormaa nu goone hin jiru dhugaa waaqa obboloota koo jechuudha waan hedduu nu godhe dararaa hedduu nu godhe kan ijoolleen keenya lubbuu itti dhabamee qas jira kanas keessatti lubbuu isaanii bayyaa gaarraan beekan meeqatu jira hammaatiin isaanii nu galteedhanii eegatanii har'a lubbuu hin jirre meeqatu jira hedduutu jira garuu waan isin jedhu keessaa ani viidiyoo magsee hojjetanii sheerii godhaa fi nama biraan gahaa adaraa keessan obboloota koo namni obboleettii qabdu adaraa kee biran darbin obboleettii qabda taanaan haadha qabda taanaan haadha manaa qabda taanaan dubartiitti hin cakkaninaa dhiiras ta'ee dubartiis ta'ee walitti hin cakkaninaa adaraa keessattuu qimamochee mana madaami hin darbinaa biraa adaraa keessan waliif sheerii godhaa waliif mirmadhaa nu malee namni walii mirmatu hin jiru jechuudha kanaaf hundumti keenya waliif haa mirmannu sagalee waliif haa taanu obboleettii keenya kana sagalee taanee lubbuu ishee haa baraarru sin jedha obboloota koo hedduutu akkanatti dhaga'ame osoo si ta'e aduana ta'e maal taata mana gaarii badaa jira barjoolle soodii ta'e dubaay ta'e bakkuma barbaade yoo ta'e mana gaarii badaa jira manni badaanis hin jira mana gaariinis hin jira namni badaanis hin jira namni gaariinis hin jira akkuma namni badaan jiru gaariinis jira waan ta'eef kanaaf waaqayyo immoo kaan mana badaa geessise waan ta'eef kana immoo lubbuu ishee baraaruudhaaf nuti sagalee ta'uufii qabna nuti mana gaarii keessa jirru sagalee waliif ta'uu qabna bakka gaarii erga jiraanne erga miidiyaa fayyadamaa jiraanne ta'ee waliif sagalee haa taanu sinin jedha obboloota koo obboleettii keenya haa baraarru sinin jedha adaraa keessa ijoolleen keessattuu haarawaa dhuftan manni sinin taane taanaan ittiin deebi'anaa mana san jechuudha gizee tokkoffaa sinin taane taanaan lammaffaa ittiin deebiin abadan biyya Itoophiyaa si agalchan malee jechuudha biyya si agalchan malee hin deebi'u mana sanitti jedhaatu ofirraa falmadhaa gizee biirootilee sin geessan jechuudha hin deebi'u mana sanitti jedhaati jechuudha biiroon keenya secha sababa ijoolleen keenya kan dhumaa jirtuyyuu sababa biirootirraa ni beektanii biiroodha bakka kan ijoollee keenya irraa rakkina guddaa gahaa jiru jechuudha kanaaf adaraa keessanii waliin birmadhaa'ee sinin jechuu jaaladha obboloota koo hedduu na gaddisiise ijoollee keenya ammallee hedduu kan nyaata dhabni jedhu kan nu ajjeesa jiru jedhu kan waanuma bakka mataa si qabachiisu qofa yoo gate miidiyaa kana bante jechuudha kanuma yoo argitu naa waaqayyoon bakka jirtanitti hunduma keessan wajjin haa ta'u nu wajjin haa ta'u nagaan kan nu baase biyyaan nagaan nu haa galchu obboleettii keenyallee harka diinaa keessa waaqayyo si haa baasu siniin jedha hordoftoota kiyya adaraa keessa viidiyoo kana sheerii gochuun dagatinaayi akkasuma warroon chaanal kiyyaa fi mooraa irraataan sabskraabii gochuun maamila keenya taa'ee warra ta'aa jirtanis galatuumaa ulfaadhaa'ii yaada fi qeeqa qabaattan immoo komeentii irratti barreessuun dagatinaa sinin jaaladhaa sinin kabajaa hanga viidiyoo biraatti wajjin deemutti viidiyoo kanaan turtii gaarii sin jedha akkasuma adaraa keessan obboloota koo waliin mirmadhaa obboleettii keenya kanaaf sagalee haa taanu hundumti keenya iyyuu boru waan taanu hin beeknu sinin jedhaa nagaa ta'a fayyaa ta'a harka diinaa keessa waaqayyo si haa baasu.